Bahana kira mutale lagi samichum nota marantas pemuitu vecrachu madden himan. Umnoni fitali yamara kajolan tuma sabat komurkane suaka kabanek samem. Minister Mume Ethiopia Abiy Ahmed Minister Dumala Amerika Anthony Blinken mod hala Europe yarratin bilbilana sawajar Minister Dumala Bixem. Kabajamo dawat toto men hanga foto dutin kuno dwarra ko pe fanetan riatam. Hawaasa Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Joorjiyaa magaalaa Atlaantaa jiraatan maraaf hawaasni Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Joorjiyaa hagayya 12 bara 2023 waaree booda sa'aatii 3 irraa jalqabuun sagantaa tumsa OMN qopheessanii jiru. Deeggarsa miidiyaa uummataa OMN kanarratti uummanni Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Joorjiyaa fi naannoo ishee jiraatu hunduu affeeramtanii jirtu. Keessumoonni sagantaa kanarratti argaman Profeesar Muhammad Hassan, Dr. Bayaana Sobaam, Amaanta Hitee fi Daayireektara olaanaa OMN Dajanee Guutamaatiin. Teessoon Double by Hilton Hotel 4156 La Vista Road Tracker Georgia odeeffannoo dabalataatiin lakkoofsa bilbilaa kanaan koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. Waltaanee waliif haa taanu miidiyaa qabnu haa jabeeffannu. Koree qindeessituu sagantichaa Georgia USA. Biyya keessaa fi biyya alaatti OMN kan daawwataa jirtan akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota OMN oduu galgala kanaaf qopheeffannee isinitti himaa wajjin Ansaraa Sabaatiin. Oduu keenya jalqabaatiin godina Harargee lixaa aanaa Gumbii Bordoddee Araddaa Hargeetiitti hawaasni rakkoo bishaan dhugaatiif saaxilamuun himame. Kanaanis dhukkuboota adda addaaf saaxilamaa jiraachuu himata. Hawaasni Araddaa Hargeetii waggoota dheeraaf rakkoo misoomaawwan bu'uura ulfaataa keessa jiraatanis rakkoo bishaan dhugaatii naannichatti mul'achaa jiru yeroo gara yerootti hammaataa dhufee jira jedhan. Bulchiinsi aanaa Gumbii Bordoddee rakkoo kana furuuf fedhii kan hin qabne ta'uu kan eeran jiraattonni sababa hanqina bulchiinsa gaariitiin lubbuun namaa fi beelladaa darbaa jira jedhan. Naannichatti dhibeewwan daddarboo sababa hanqina bishaaniitiin hawaasa hubaa jiraachuu kan himan maddeen hawwan bishaan barbaaduuf lafa dheeraa imalanii daandii irratti miidhamaa jiraachuun Oromiyaa miidiyaan neetworkii odeeffateetii jira. Rakkoon kun akka furamuuf waajjira bishaan dhugaatii godinaatii hanga Oromiyaatti iyyatanis furmaanni akka hin argamne ibsaniitii jiru. Aanaalee godina Harargee lixaa hedduu keessatti hawaasni rakkoowwan hanqina misoomaawwan bu'uuraatiin miidhamaa jiraachuu yeroo adda addaatti Oromiyaa miidiyaan neetworkii himaa tureetii jira. Mootummaan Oromiyaa lafa keenya humnoonni finxaaliyyaa Amaaraa akka qabatan taasisee humnoonni kunneen amma deebisanii karaa Finfinnee fi Jibuutii gidduu cufna jedhanii dhaadatu jedhan jiraattonni godina Shawaa Bahaa aanaalee Boosatii fi Fantaallee. Humnoonni kunneen yeroo dheeraaf ta'e jedhanii kiiloomeetira hedduu kutanii dhufuun daandii Dirree Dhawaa fi Jibuutii geessu to'atan kan jedhan jiraattonni lafa seenaan ala qabatan irratti gandoota ijaaruun bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa jala akka waan jirutti hanga barjaarra dhaabuu gahanii jiru jedhu. Mootummaan Oromiyaa gocha kana callisee ilaalaa ture uummatas gatii kafalchiisee amma sofiifuu gatii kafaluuf akka deemu dubbatanii jiru. Hokkora meeshaa waraanaan deeggarame naannoo Amaaraatti ka'ee warri qindeessu mootummaa federaalaa harka micciiruuf daandii Finfinnee fi Dirree Dhawaa akkasumas Jibuutii gidduu deddeebi'u faannoon cufuuf akka qabu himaatii jiru. Dabalanni oduu kanatti aanee dhiyaata. Godina Shawaa Bahaa aanaalee Boosatii fi Fantaallee keessatti gandoonni hedduun humnoota finxaaliyyaa Amaaraa shororkeessitoota faannoo fi humnoota mootummaa naannoo Amaaraan seeraan ala erga qabamanii bubbuluu jiraattonni dubbatu. Weerara humnoota kanneeniitiin aanaa Boosat ganda Boorcataa keessa araddaawwan akka Siiquum, Koisoo, Mindaam, Gaardaam, Qal'aam, Handoodeem, Garbaadiim, Seera'ee, Boortichaam, Magdalaa fi Qaawwa Bubbisaa yookaan Qarsaa Abbaa Buneefaan lafoota bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraan dhuunfataman ta'uun jiraattonni Oromiyaa miidiyaan neetworkitti himaniitii jiru. Dabalataan aanaa Boosat irraa lafoonni akka Dudda Daalachaam, Fossoom, Gabaaraadaam, Calaalaqaam, Qilee Arbaafaan bulchiinsa naannoo Amaaraan erga dhuunfatamanii turanii jiru jedhu jiraattonni. Gama aanaa Fantaalleetiin immoo humnoonni naannoo Amaaraa lafa harroollee bal'aa keessa qaxxaamuranii walakkeessaanichaa lafa haroo Hubaa jedhamtu dhawaataan dhaqqabanii jiru jechuun himatu. Aanaa Fantaallee irraa lafti harroolee bal'aan Borbor, Doddokii Guddoom, Harooressa bal'aan, Iddoo Guddoom, Dhiibuu Dammaam, Harooressa qal'aam, Qonyeem, Funyaan Booraam, Funyaan Waangayyoo, Malkaa Jiloom, Ulaagaam, Xininjiim, Haroo Arbaam, Micciim, Haroo Diidaam, Wanjiim, Irraan Buuteefim lafoonni biroo hedduun naannoo Amaaraan dhuunfatamanii jiraachuun jiraattotatu dubbata. Jiraattonni aanaalee lameenii lafti isaanii gartokkeen humnoota finxaaliyyaa Amaaraan saabamaa yoo nagahuu dubbatu. Daangaan Oromiyaa dhiibamee akka hin taane ta'aa jira. Humnoonni kunneen akeekni isaanii daandii konkolaataa fi sarara baaburaa Finfinnee ka'ee baha Itoophiyaa qaxxaamuree hanga Jibuutii fullaa'uun naannoo Amaaraa wal qunnamsiisuudha jennee mootummaa Oromiyaatti irra deddeebi'ee waggootaaf iyyinee mootummaan Oromiyaa nu dhaga'uu hin feene jedhu. Warri har'a naannoo Amaaraatti hokkora meeshaa waraanaan deeggaramee qindeessaa jiran lafa kana eega naannoo Amaaraa keessa jira waan ta'eef faannoon cufee ulaa biyyattiin daldala alaa wal qunnamtuun cufuu qaba jechaa kan jiranidha. Akeekni babal'ifannaa lafaa gama aanaalee Boosatii fi Fantaalleetiin hidhattoonni Amaaraa waggootaaf deemsaa turaniin ulaa guddicha kana to'achuu akka ta'e kan dubbatan jiraattonni lafa uummata Oromoo Qorqee jedhamu daandii guddaa sana irra jiru humnaan qabatanii aanaa Minjaar Shankooraatti magaalaa Awuraa Godaanaa jedhaniin
itti moggaasanii jiru jedhu. Namni naannoo sana beekan tokko jalqaba jarri kun karaa dheeraa qaxxaamuranii dhufuun qorkee bakka jedhamtutti cilee konkolaachiftota Jibuutiidhaaf Finfinnee dhaqanitti gurguraa turuu dubbata. Takka turanii mana bunaa fi shaayii xixiqqaa banuu jalqaban kan jedhu jiraatan naannichaa takka turanii achuma buluu jalqabuu jira hima. Booda irra firaa fi hantee isaanii fidanii manneen dabalataa xixiqqaa ijaaraa achitti of ijaaruu jalqabanii uummanni naannichaa kana hubatee dhaabsisuuf jennaan dhorkamuu dubbata. Booda irra humni addaa naannoo Amaaraa milishaa fi faannoon Amaaraa gurmaa'ee dhufe akka achi qubatu taasifamuu jiraatan naannichaa ibsa. Akka kanaan lafa hedduutu qabamee weerara qindaa'aa fi akeeka hamaa qabutu humnoota Amaaraatiin qeeqarrayyuutti adeemsifamaa jira jedhan jiraattonni. Mootummaan Oromiyaa kana to'achuu dhiisee yeroo uummanni iyyatu gurra dhoowwate kan jedhu namni kun inumaa uummata Oromoo waboo deeggartu jechuun qe'ee isaa irraa buqqisaa ture jechuun komatu. Oduu keenya itti aanurree fi gargaaraa Piroofeesar Taaddasaa Abbabaa kan sadaffaa hospitaala Riifalaaraa Yuunivarsiitii Gondar keessatti argama. Taaddasaa Abbabaa barsiisota qormaata biyyaalessaa qoruuf gara Yuunivarsiitii Gondar dhaqanii dhukaasa faannoon ajjeefaman keessaa nama tokko. Barsiisonni kan biroo qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa qoruuf Yuunivarsiitiilee Oromiyaa adda addaa irraa gara naannoo Amaaraa deemanii jiran haala ulfaataa keessa jiraachuu OMN itti himanii jiru. Gabaasa qophaa'eef Yaasina sana akka itti dhiyeessa. Barsiisaan Yuunivarsiitii Darba Maarqoositti qormaata qoruuf dirqamni itti kennamee garas imale tokko akka OMN itti himutti barattoota kutaa 12ffaa naannoo Amaaraatti qormaata biyyaalessaa fudhatan qoruuf barsiisota garasitti ergaman keessaa harki caaluun Yuunivarsiitiilee Oromiyaa irraa garas ergaman jedhe. Barsiisaa kun baay'ina barsiisota Oromoo achi jiranii yoo ibsu harka 80 ol barsiisota Oromiyaa irraa dhufanidha jedha. Qormaatni biyyaalessaa guyyaa dheengaddaa xumuramus barsiisonni qormaata qoruuf garas imalanii jiran sababa rakkoon nageenyaa naannoo Amaaraa mudatee jiruutiin gara irraa dhufanitti deebi'uu hin dandeenye. University kali kerja kormana itu cuma beda hal itu kali berminta cina kalau tidak tinggal jadi itu wajib kami mereka kita jadi kami bagainya. Kaampaasiiwwan Yuunivarsiitiin Dabra Maarqos hunda keessa barsiisonni baqachuun gara magaalotaatti dhiyeessaa jiraachuu kan himan maddeen mooraan Yuunivarsiitii nageenya keessaniif wabii ta'uu hin dandeenye waan jedheef yeroo ammaa kana bakka adda addaatti baqannee jirra jedhu. Magaalaa Dabra Maarqos dabalatee magaalonni xixiqqoon humnoota faannootiin qabamee jiraachuu hima. Akka barsiisaan OMN dubbise jedhutti hanga ammaatti haleellaan addaa isaan irratti xiyyeeffatee raawwatame hin jiru. Ta'us sodaa fi yaaddoo ulfaataa keessa jiru. Atau lagi sama dari daerah semua wadiat kami, akhirnya juga kalau gara-gara turun, abdi berangkat lagi yang malah. Dhukaasni meeshaalee gurguddoo magaalattii keessaa dhaga'amaa akka jiru kan himan barsiisonni kunneen maal akka taanu hin beeknu cal'isnee jiraachaa jirra jedhu. Gama ministeera barnootaatiinis ta'ee gama mootummaa federaalaatiinis wanti isaaniif mijate akka hin jirre himanii qaamolee tokko tokko qunnamuuf yoo yaalan bakka jirru akka turru nutti himame jedhan. Eko ala ulfaataa keessa oma tapi mau kamu berbagi dengan saya mal persentif segala tambah internet namun Universiti Oromiyaa irraa gara dhufan. Daandiiwwan konkolaataa fi sochii geejjiba samii fi lafoo naannicha keessatti ugguramuusaa kan himan maddeen dhaabbileen mirga namoomaa fi qaamoleen dhimmi ilaallatuun hordofuu qabu jedhan. Bifuma wal fakkaatuun dheengadda gaafa kamisaa jechuunis hagayya 2023 magaalaa Gondar keessatti hokkara hidhattoonni faannoo kaasaniin barsiisaan qormaata qoruuf gara Yuunivarsiitii Gondaritti imalee ture gargaaraa Piroofeesar Taaddasaa Abbabaa hidhattoota faannootiin ajjeefameera. Gargaaraa Piroofeesar Taaddasaa Abbabaa Yuunivarsiitii Walqixxeetti hoogganaa muummee barnoota afaan Ingiliffaa ta'uu isaatu himama. Gargaaraa Piroofeesar Taaddasaan qormaata akka qoraniif barsiisota garas ergaman keessaa nama tokko yoo ta'an mooraa Yuunivarsiitii Gondar keessatti rasaasaan rukutamanii akka ajjeefaman hiriyaan isaanii tokko Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himee jira. Reeffi gargaaraa Piroofeesar Taaddasaa Abbabaa halkan sadaffaaf hospitaala Riifalaalaa Yuunivarsiitii Gondar keessatti argama. Sababa dhabamuu daandii fi waraana naannoo Amaaraa keessatti adeemsifamaa jiruutiin sochiin geejjiba lafoo fi qilleensaa cufameera. Ministeerri barnootaa barsiisota naannichatti erga ilaalchisee furmaata kaa'ee hin qabu jedhameera. Hawaasa Oromoo Laandaniif magaalota Laandan kee qubattan cufaaf sagantaa tumsoo min magaala Laandanii gaggeessuuf deemnirra yoo sana feedee garci marmaan dur hawaasi Oromoo UK nuuf godheef galata guddaa qabaan guyyaan sagantaan kun godhama haga yookaan Ogosti gaaf 26 bar 2023 sa'aatii walargii 6 pm hanga 9 pm bakkiti Elizabeth House Hurlock Street London N51DT jedhu qophii tanirra duub daareektar olaanaan OMN naaf dagine guutamaa karaa Skype gulaan hawaasa walargii khamariyataa hoota miidiyaa OMN khawaliin deeggaruutii jedhe qoreen tums OMN tamagaal Laandaniif naannoo sun jiraatu. Humnoonni mootummaa namoota nagaa Oromiyaa iddoowwan adda addaa irraa qabuun waajjira poolisii aanaa guutoo giddaatti murtii tokko malee darraa jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Manni murtii bilisaanis ta'ee mirga wabiin hidhamtootaa yoo eege poolisiin hin baasuu jedhaniiti jiru. Namoota bakkoota adda addaa irraa qabuun achitti hidhaman kana maatii fi firri eessa akka geeffaman kan hin beekne ta'uu maddeen himanii jiru. Wabii xalahuun bal'ina oduu kana qopheessee jira.
Hidhamtoonni kunneen iddoo hojii isaanii irraa kan qabamanii fi akka isaan raawwatan akka hin jirre maddeen keenya magaalaa Naqamtee irraa yaada OMN erganiin ibsaniiru. Aanaa guutoo giddaa waajjira poolisiitti hidhamanii kan jiran namoota 90 caaluu jedhu maddeen. Namoonni kunneen baatii 4 hanga waggaa tokkoo hidhamuun achi turaniiru jechuun harki caalaan hidhamtoota kanaa barattootaa fi qonnaan bultoota ta'uu miseensi poolisii magaalichaa tokko yaada OMN ergeen ibseera. Namoota manni murtii mirga wabii eegeef waajjirri poolisii baasuu diduun mana hidhaa keessatti dararaa jira jedhan. Manni hidhaa kun iddoo dhokataa kan qabu ta'uu himuun hidhamtoota dhoksuu barbaadan maqaa adaraa teessa jedhuun iddoo dhoksaatti hidhuun iyyafannaaf barbaacha malee akka fantaasisu. Hidhamtoonni kun kaan mirgi wabii eegamee fi akka hin baane taasifaman kaan immoo akkasumatti teessifamanii jiru kan jedhu maddi OMN sababa hidhamaniif irra deddeebiin gaafatanillee deebii argachuu hin dandeenye. Qabinsi namoomaa achi keessaas ulfaataa ta'uun poolisiin abbaan barbaade yeroo barbaadetti nama barbaade cancalaan hidhuun kaa'aa jedhu. Dararaa kanaan kan abdii kutatan hidhamtoonni murtii du'aa nurratti fudhadhaa jechuun yeroon gaafatan jiraachuu maddeen himu. Nyaanni bunni alaamaatii fi firri akka hin galchineef dhoowwuun rakkoowwan adda addaaf saaxilamaa jiraachuu himaniiru. Himataa fi murtii tokko malees baatiiwwan hanga waggaa tokkoo waajjira poolisii kanatti hidhamanii dararamaa jiraachuu maddeen himan jiru. Hararge Lixaa Ciroo, Horroo Guduruu Wallaggaa, Qeellam Wallaggaa, Eebantuu, Haroo Limmuu, Gudayyaa Biilaa, aanota naannoo Naqamtee fi bakkoota biraa irraa qabamuun iyyaafannaa maatiif firaa dhabanii waajjira poolisii aanaa guutoo giddaa kan magaalaa Naqamtee kanatti dararaa argaa jiru jedhan maddeen OMN. Godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiraamutti haleellaa fi saamicha humnoota Amaaraan taasifamu itti fufee jiraachuu maddeen himan. Guyyaa kaleessa jechuun hagayyaa 4 bara 2023 aanaa Kiiraamuu ganda burqaa soorumaa seenuun qonnaan bulaa tokko ajjeesuun qabeenya saamaniitti jiru. Guyyaa kaleessa hagayyaa 4 bara 2023 waaree booda ganda burqaa soorumaa seenuun qonnaan bulaa obbo Baqqalaa Hirphaa Galataa jedhamu ajjeesuu maddeen achirraa OMN itti himaniitti jiru. Erga qonnaan bulaa kana ajjeesanii loon dabalatee qabeenya hedduu saamuun gara buufata isaanii harootti deebi'anii jiru jedhaniitti jiru. Ajjechaa fi saamicha humnoonni kun uummata Oromoo naannichaa irratti raawwatan guyyooma gara guyyaatti kan itti fufee ta'uu maddeen himaniitti jiru. Sababa haleellaa fi saamicha garee kanaan uummanni Oromoo tasgabbaa'ee hojjechuu fi jiraachuu hin dandeenye jedhanii humnoonni mootummaas nageenya kabachiisuuf fedha kan hin qabne ta'uu irra deddeebiin agarsiisaa turanii jiru jechuun jiraattonni komatu. Humnoonni mootummaa raayyaa ittisa biyyaa isaan deeggaru yoo da'oo ta'uuf akka isaan ajjechaa fi saamicha raawwatan haala mijeessaaf jechuun jiraattonni naannichaa irra deddeebiin himataati jiru. Humnoonni Finxaaliyyaa Amaaraa kaayyoo olaantummaa saba tokkoo mirkaneessuu akka qaban ibsame. Dhimma sochii garee kanaa ilaalchisuun hayyoonni yaada kennan gareen kun uummata Oromoo dabalatee sabootaa fi sablammoota biyyattiif jibbaa hamaa qaba jedhanii jiru. Yaasin dabalataa yaada hayyootaa qindeessira. Sochiiti bana gareewwan Finxaaliyyaa Amaaraan akeekni isaa sabootaa fi sablammoota cabsanii olaantummaa saba tokkoo mirkaneessuu akka ta'e hayyoonni yaada kennan himaniiru. Gareen kun naannoo Amaaraa keessa qofa socho'aa akka hin jirre hayyoonni kunneen eeranii magaalaa Finfinnee dabalatee kutaalee biyyattii garaagaraa keessa ta'anii warri sochii kana kallattii garaagaraan tumsu hedduu ta'uu dubbatu. Keessattuu caasaaleen mootummaa federaalaa fi kan bulchiinsa magaalaa Finfinnee akkaan sakatta'amuu qabu jedhu. Hayyuun siyaasaa Dr. Hussein Kadir akkana jechuun fuula Feesbuukaa isaa irratti maxxanse. Gara jabeeyyiif walqixxummaan salphina biyyi keenya alaabaan keenya afaan keenya bulchuu fi gaggeessuun nuun mala dhukkuba jedhuun ijji isaanii jaamee gurri isaanii duudee jira jedhan. Dhimma kana irratti yeroo geessi siyaasaa Yahyaa Bashiir fuula Feesbuukaa isaa gubbatti akkana jedhe.